erga addaan baane waan sitti dhaammadhu wanta dabarsina hundumaa yaadadhu icciitii kootiif kee sirriitti qabadhu gaarii kiyya malee miidhaa koo dhugfadhu anis waan namiite abadiin dubbadhu addaan baane jedhees namatti hin himadhu jaalala kee kalees abad hin dagadhu. Ilinnatiin gochuudha jaruma faana kan hin nahoo viidiyoo kana ilaalee akkamiin neeseetan nanna heemaa inni inde qallaalii tokko dhugaasi abet 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 nama abet nafa abet onqaaya abet mortuu miidiyaa kanarratti begeetaasif namni tuma sin ilaaltani sinitti mora namni tuma sin ilaaltani sinitti xonoqola miidiyaa kanarratti kun ko moradha kun mora keessa mora sa ajaa'ibaa jechuudha nama fayyaatti akkamitti akkasti moru nama fayyaa jaalalaan jiru akkamitti moru andam jala galee ilaalee follow ilaalee hunda ilaalee nanmoo shumadha maqaa mashiitiin baname tiktokichi viidiyoo shi malee qabu suuraa isaanii malee qabu guddifataniyyuu tiktokicha jechuudha ittuma guddifataniiru abbaan isaa jechuudha abet 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 nama namni moo kan akka nama lafa kanarratti bineensi hin jiru kan akka nama baqachuudha nama beekeeta eessatti biraa baqatu si nama keessa jiraatus nama keessa jiraatasi eessatti baqattasi ani dhugaadha see inde akkamitti akkas ta'a wanti kun ibsishaanii gara shee dhaquudhaaf miti gara kaayiroo dhaquuf miti kan ameerikaadhaa dhufe mucaanii akkamitti ammanatti akkas ta'e jedhee naheen jechuudha yeroon jalala yeroon komantii faa ilaalu ni kan bakka komantii yeroo ilaalu komantii baay'een immoo akka dhugaa fakkeessanii komantii barreessu keessa tokko maa heddu seetanii silaayyuu isheen simma daaltu kan jedhes jira kan jejjedhu darbee jira jechuudha silaayyuu isheen simma daaltu baga addaan baatan simma daaltu baga dhiiste kan jedhu faatu jira jechuudha qo'a simma daaltu yeroo jedhani maaliin ilaalaniitu simma daaltu kan jedhan maaliin ilaalaniitu safartuu maalirra nama kaaniitu ebeluudha hin madaaltu jedhu madaalliin jaalaladha miti iyyuu an kanan beeku namni lamaa walii galee wal jaallannaan madaalliin jaalaladha nama lama gidduutti dhiira tokko durba tokko gidduutti madaalliin kan jiru jaalaladha jedheen beekaan akka yaada kootti namni qallaalii namatti hin inaafu miidiyaa kanarratti yeroo darbe maal jette seetan isheen yeroo tiktokiin guyyaa tokkoof cufamee deebi'e sana viidiyoo shi waraabaniitu dhage'an live shi viidiyoo waraabanii dhagee akkasitti ani duraaniitu mantaa'ee haasa'u osomaan kolfuufaa leenci gadi naa bu'aa leenci naa darbamaa ani soma maan dubbatiin suma haasaa koo haasee suma kolfuufaa taa'ee manuma kootti taa'eetu man haasa'u leenci gadi naa darbama leenci naa dhufa amma garuu abadan humtuun jiru ette maaliif sin garuu an jaalallee qabannaan hiriyaa qabannaan abbaa manaa qabannaan kanii waanaa godhuu dhiistanii waanaa kennuu dhiistanii jette garuu ette naa ergitanis naa dhiistanis ani rakkina tokko illee qabu ani fuuliidhaanii guutuudha jireenyi kooyyuu ette namni ilaala namni akkasidha namni yoo ati waan tokko irra geessee hin jaallatu akkasumatti yoo ati qofaa kee teesse jaallataa yoo humtuu siin taane jaallataa yoo akkasumatti teesse hin jaallata namni jechuudha amma ilaali isheen amma hiriyaa waan qabatteef namoonni duraan giiftara ta'an sappoortii godhan hin dhiisan leesh jennaan jaartii namaa maa sappoortii goonaa jechuudha hiriyaa namaa kun jaalallee namaati sappoortiin goonuu ibin foolowuun hin irrata kana beektu dubartoonni jechuudha yeroo singilii ta'anii dhufanii haasa'anii viidiyoo hojjetanii waan barbaadan godhanii fi yeroo singil taatee haasa'oftuu fi yeroo abbaa manaa godhattu yookaan hiriyaa godhattu namni walqixa siin hordofu namni walqixa ilaalchayyuu siin qabaatu duraamaan beektaa hundumtuu sittaasee ati firiidhaati maamiti amma garuu jaartii namaati jaalallee namaa waan taateef hunduu of qusata harka deeffataa jechuudha kanaaf amma maakiirraa namni baay'een harka deeffateera kana ishee jedhe dhugaa waaqa nama baay'een irraa harka deeffata maaliif isheenis tokkoof tokko bakka murteeffattee jaalallee qabattee abbaa manaa godhachuudhaaf qophiirra jirti waan ta'eef namoonni warri singilummaa ishii jaallatanii akkasumatti jaallatanii giiftiifaa kennan laash jedhu anyways ani waa'ee isa giiftii kanaa ammiti kan na dhibee kan kun waanuma jiru nama hundumaarra waan ga'ee darbeedha
waa'ee giiftii miti kan na dhibee warreen namoota warra akkatti namatti moran usumatti ilaaltu moran jechuudha. Moran ajaa'ibadha. Annugaan see dhugaa waaqa. Innaa kanaafuu maalan jedhe beektu waanuma ofii sirriitti miidiyaarra oolchaa ooluun hin ta'u. Waan kan kee ta'e tokko jaalalles yoo ta'e abbaa manaas yoo ta'e yeroo hundumaa bakka akka suusii bunaa jechuudha. Guyyaa kana guutuu namni midhaan hin nyaatiin oolu miti akkanatti naannessaa oolanii maal godha. Fi ijoollee keenyaa dhuguma waa barachuun gaariidha. Waan ofii jechuudha. Waan ofiitti waan ofiin jedhan waan ofii oskachuudha. Dhoskaadhumatti godhachuun baay'ee gaariidha. Amma waan miidiyaa kanarratti maal godhamee dhuguma hin barakatu yeroo baay'ee waan namni ijarra kaawwate waan namni hunduu akkanatti eegumoo siruma hin barakatu dhugaa isiniin jedha bara. Amma fakkeenya wayisitti hima isinitti hima jaroonni tokko Dubaayiidha. Dubaayii jiraatu baay'ee famasoota dhimee carraashaa jechuudha. Dhageessanitti hodhina yaada garmalee famasiidha. Ijoollee lama qabu viidiyoo isaan hojjetanii viloogii isaan hojjetanii my goodness beekamtiin isaanii bakka isaan iddoo isaan itti dhiyaatiin iyyuu hin jiru jechuudha. Garmalee baay'ee beekamtii ajaa'ibaa qabu miidiyaa kanarratti. Isa booda gaafa wayii namni isaaniin ilaale namni jireenya hin hawwine hin jiru bara. Waan isaan hojjetan ilaale namni gaa'ela hin hawwine, ijoolleen hawwine, mana hawwine hin jiru, heeruma hin hawwine tokkollee hin jiru jechuudha. Fakkeenya kaafanatu akka isaanii nuu ta'e akka isaaniitti jiran akka isaanii taane kan jedhu qofaatu guuteera jechuudha. Booda maaltu taare jarri lamaan addaan bahan ijoollee lama qabu bara. Addaan bahanii waan nama ajaa'ibu bakka isheen yeroo interview godhamtu yaa'u. Yeroo baay'ee waan isin beekuu qabdanii miidiyaa kanarratti namoonni yeroo dhufanii waan isaan kaameeraa irratti hojjetanii fi kaameeraa duubaanis wanta baay'ee jira jechuudha. Akkuma isa kaameeraa sanarraa qofa miti akkuma isa viidiyoo sanarraa qofa miti waan isin hin beekne waan iccitii ta'e mana sana keessa jiru waan miidiyaan hin beekne baay'eetu jira. Namoonni garuu bakka akkasuma bakka algas jedhan sana wayii namatti fakkaatana. Akka miidiyaarraa miti jireenyi keenya itti isheen. Akka biloogii miti jireenyi keenya rakkoo baay'een jira jettee yaa'u baay'inaanis iccitii hin dubbanne akkanatti namoonni baay'ee tokko beekamtii ajaa'ibaa qaban hundaa'u namni zaggamne hin jiru kana namni miidiyaa gurguddaatu waa isaanii zaggame waa isaanii gabaasee jechuudha. Kanaafuu maal jechuun barbaade waan kamillee dhoskaatti bareedaadha. Akkanatti ija gashuun hin ta'u akkanatti ija irra dhaabsisuun hin ta'u mana ofii jireenya ofii waanuma hundumaa darbee rakkoo hin qabu irraanfachiisanii garuu akkanatti ija keessa gashee namni hundu akka nama eegutti namni hundi eessaan baan har'a maal dubbatan amma faa maakii faa kan maalaasaan laayifirra seenaniiru galgala ufaniiru maalaasaan har'a maal jedhan har'a maal godheef maal biteef bakka akkasitti ija namaa keessa bu'ee jechuudha. Kana waan akkasii gaarii miti booddi isaa bareedaan ta'u hin barakatu faati booda akkan taane ta'etu nama naasisee warreen jara laalee jireenya hawwellee abdii kutachiise erga isaaniiti immoo nama jechisiise erga sana addaan ba'an immoo basmaa maaltu jira nama jechisiisaa jechuudha. Kanaafuu dhoskaadhumatti susukkuun madhaase dhoskaatti.